هاي فتونة. هاي ماما. كيفك؟ الحمد لله. كيفك ماما؟ الحمد لله. هذا فيديو تاني. بتعرفي شو بدي احكي بالفيديو؟ ما بتعرفي شو بدي احكي؟ يس؟ يس. اوكي. انا ما بدي اعطيكي راتب، بدي اخليكي عندي، ما بدي اعطيكي ماني. ليش؟ اوكي. لانك انت بنتي وقاعدة عندي بالبيت، والام ما بتعطي بنتها ماني. اوكي ماما. أنا عاملة لك غرفة وقاعدة عندي وبشتري لك ملابس وبتاكلي وبتشربي أحسن أكل، فما في أم بتعطي بنتها راتب، يس. ما في أم بتعطي بنتها مني، وأنا ما بدي أعطيكي مني. اوكي ماما. موافقة؟ يس. أوكي. هلا فتونة بنتي اوكي ماما. وما في مني. اوكي ماما. أوكي؟ اوكي. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ambaayee nagaa kooti galata waaqayyoo dhugaa waaqaa jechuun mucaan kun baay'ee tokko garaana ammeessite baay'ee tokko na azansiiste jechuudha dhageessanitti waan madaamiin ishii jetteeni ati kana booda miindaa keessiif hin kennu ati kana akka mucaa koottan silaalaa waan barbaadde nyaata uffata siif hin bitaa jetteni madaamiin shi viidiyoo lama waraabde TikTok ishirratti gadhiistee jirti ijoollee baay'een kaleessa kan viidiyoon kun gadhiifame ijoollee baay'een mucaa kana sagalee ta'aa jiru nuti umaa gochuuf hin dandeenyu garuu waaqayyo gooftaani madaamii kana garaa laaffisuuf jenna sababiin isaa umaa gochuuf hin dandeenyu amma dandeettii keenya garuu waaqayyoon kadhachuuf qabna ani madaamii akka kana argen beeku otoo dhuguma akka mucaa ishiitti hilaaltite otoo dhuguma hin jaallattiin ta'e fuula mucaa ilaala maddiin ishii kun gurraachee akkattiin kasalatee jira mucaan jechuudha baay'ee miidhamtee jirti ijoollee baay'een maddiin isaanii kan asiin akkasiin gubatu asiin akkasittiin gubatu baay'ina hojiirraan kan ka'e keessuma warroota baay'ee yeroo mara nyaata hojjetanidha abiddarra dhaabbachaa oolu fuulli isaanii dhaqee maalta hin gubata ijoollee baay'een hin beektu warroonni nyaata hojjetanii mucaan kun baay'ee godda'amtee jirti baay'ee jechuudha meemmee mucaa makna ilaala malkii ishii waan ni fakkaatu jechuudha itoo dhuguma jireenya bareedaa jiraachaa ta'e itoo dhuguma itti tolee jira ta'e mucaan akkasin taatu sooshaal miidiyaallee waan fayyadamtu natti hin fakkaatu waan silkii itti bitte natti hin fakkaatu kanallee waaqa beeka hin beeku utuu miidiyaa utuu sooshaal miidiyaa fayyadamti ta'e rakkoo ishii baatee himachuu dandeessu otoo tiiktookii feesbuukii waan akkasii qabdi ta'e mucaan kun jechuudha waan dhiyeenya biyyarraa dhufte faanatti fakkaatti mucaan uumaan beektu laala garuu hin beeku dhiyeenya dhufuuf dhiisuu ishii kana hin beeku dhugaa waaqa jiraata baay'ee tokko nan gadde baay'ee akka ilmoo koottan silaala uffata siin bitaa nyaata waan barbaadde nyaata miindaa kasiin kaffalu jetteen mucaan baay'ee goddaamtee jirti fuulli ishii gubatee jira dhugaa waaqa kan akka ilmoo ishiitti ilaalti madaamiin sun ilmoo ishii TikTok irratti gadhiifattee jirti dhaqaati mee TikTok ishii ijoollee baay'ee warra TikTok qabdan arguu dandeessu TikTok madaamii sana laala ijoollee ishii gadhiifatteerti intala ishii gadhiifattee jirti intalli ishee waan ishiin fakkaatu otoo dhuguma akka intala ishiitti ilaalti ta'e an baay'een gadda dhugaa waaqa jiraata baay'ee waaqayyo gooftaan ishii faadirmatu Yesuus Kiristoos nagaan harka madaamii kana ishee haa baasu yeroo tokko biyyi orma miidhaa malee dhugaa waaqa faayidaa tokko hin qabu miidhaa ijoollee baay'een akkasiin miidhamaa jiru kanallee kan waaqumatu madaamii washiitu waraabee TikTok irratti gadhiise namni sagalee ta'aafii jira furmaata argachuu dandeessi yoo waaqayyo jedha ijoollee baay'een immoo kan namni sagalee ta'uuf dhaban baay'ee isaanii rakkachaa dhugaa waaqa yeroo tokko biyyi orma ijoolleen keenya baay'ee miidhamaaru baay'ee waggaa 2 waggaa 3 waggaa 1 hojjetanii harka isaaniif haduwwaa kan galantu jira madaamiin isaanii burii dhawwatte kun amma maal jettiini miindaa siin kennu akka mucaa koottin silaala uffata siin bitaa asuma na bira teessa biyya keettiin galtu akka mucaa ishiitti ilaalti abeet inafne yoo ta'u akkuma mucaa ishiitti ilaalte mucaa hojii baay'ina hojiirraan kan ka'e fuulli ishee gubatee jira dhugaa waaqa maddiin mucaa gubatee jira maddiin immoo kan inni gubatu malee baay'ina hojiirraan kan ka'e nyaata hojjetti mucaan ijoollee baay'inaan arga warroonni guyyaa mulcii abidda dhaabbachaa oolan warroonni nyaata hojjetan fuulli isaanii hin gubata maddiin isaanii kun mucaan kun baay'ee goddaamteerti hojiidhaan
Angaruu baay'ee tokko natti dhaga'ame baay'ee tokko nan gadde bakka jireenyi biyya ormaa yeroo tokko waan takka akaayoo nyaatanii mana haadha ofii jiraatanii jiru dhugaa waaqa jechuudha. Garuu waaqayyoon karadhaa fi mucaa kana Yesuus Kiristoos harka niitii kanaati haa baasu garaallee laafisee fi miindaashii haa kennituuf nuti uumaa gochuu hin dandeenyu. Garuu mucaan baay'ee miidhamtee jirti sodaachaa dubbatti yeroo dubbattu iyyuu mucaan sababiinsaa uumaan beektu kaa. Tuusi moobaayilii qabdi ta'e ituu silkii bitteettiif ta'e feesbuuka fayyadamuu dandeessi ijoolleedhaan wal arguu dandeessi tiktookii fayyadamuu dandeessi ijoollee wal arguu dandeessi rakkoo ishii himachuu dandeessi. Ammoo mucaan rakkoo ishiin keessa jirtullee hin beekamu sababiinsaa bilbila waan qabdu natti hin fakkaatu. Akkam nama gubdii bamaara madaamittiin ijoolleen tokko immoo tiktookii irratti maal jechaa jirtu baay'ee tokko na ajaa'ibdan dhugaa. Madaamiin ishii hin xabaqaa sin bitatti immoo madaamiin ishii hin jaallatti. Madaamiin ishii hin jaallatti. Hin jaallatti jaalala qabduuf ibsite malee mucaa hin miine. Maal ijji keen argu obboleettii kiyya intalli tokko dhugaa waaqa baay'ee na gubde. Ijji keen argu mucaan baay'ee fuulli ishii gubatee jira yeroo akkas jettu. Immoo xabaqaa simatti sitti niitittiitu. Otoo si ta'e ishee ta'e obboleettii kee ta'e amma akkas jettaa baate. Madaamiin ishii hin jaallatti. Dhiisaa waan hin taane hin dubbatiina. Era saalfadha warra akkas jettan era waaqayyoon sodaadha andee. Jaallachuu ishee argitee taani okay too jaallatti mucaan baay'ee miidhamteerti fuula ishii isa kanoo maaltu akkas godhe baay'ina hojiirran kan ka'edha. Baay'ee nama ajaa'ibdu ijoolleen tokko dhugaa. Naa waaqayyoon karadhaa fi baay'ee tokko nan surure dhugaa waaqa jiraatan nan surure. Birrii siin kennu uffatan si bitamaa uffata dhabnee miti kan nuti biyyaa baane of jijjiiruuf biyyaa baane malee goraa arabaa keessa kan gugguufnuuf.